of ta'a. Dura of fudhadha. Namni tokko dhufee hin bareedda siin jedhe hin bareeddu siin jedhe hin keessi kan kee hin gammadin keessi kan kee hin gaddin. Namni tokko dhufee hin bareedda siin jedhe ammadhaan abbaan fedhe dhufee raaha hin bareedda sonaan jedhe hin gammadu. Just amazing galatoom. Namni dhufee fokkattu jibbisiifti ati fokkattu addunyaa kanaan dhalaan akka tanteetti fokkattuun hin jirtu sonaan jedhu mata kanatti dhagamu. Maaliif of beeka kaan wallaalazii of beekaan namnaan jedhe naan jedhu baate namaa hin jiraatina. Maatiin kan kee fuudhisiin jedheef gwaddinyoonni tante heerumaniif abbaan fedhe waan fedhe godheef ati rabbiin yoo si uumu siif obboleetti matante tagadaamisa takkaa baatan tokkoo miti garaagara. Fedhiin wanni ati feetu wanni obboleettiin tante feetu garaagara. Wanni obboleessi kan kee fedhu ati feetu garaagara. Unkan ilma namaa dhiisi. Unkan jiruu hiriyyaan tante jiraattuuf jiruu kan kee walitti madaalanii warri duraanii kun abboonni keenya afaan wanni keenya dhiisi. Yaada duraanii qaban isaan. Yaada duraanii qaban ati hoggaa 25 taanan eebade dulloomtee barreessin jedhan eebade dulloomtee umriin si deema jedhan. Toofiiti hoggaa 16-15tti heerumanii gaafa hoggaa 25 geennu waanuma dulloomne ammaan booda dhiirri nu barbaadu wayi dhiirri nu barbaannu itti fakkaata bar. Geeftiti mallaqa qabaattu. Dhalaa konfidensii qabdu, dhalaa of jaalatu, dhalaa of qaqqabdu, dhalaa uffattu, dhalaa zannatu, dhalaa ismaarti jedhamtu taanan hoggaa 40 ni heerumtaati. Dhumate dubbiin. Rabbi waan si uumeef qaba. Waan si jiraachiseef qaba. Waan ilma namaa godhee si uumeef dhagaa si godhuu danda'a, biyyee si godhuu danda'a, muka si godhuu danda'a, ilma namaa ilma si. Garuu Rabbi waan nama si godhee si uumeef abdii qaba. Rabbi waa qaba. Wallaalasi. Kanaafuu maatiin keenya amma namaan naan jedhan biyya galee ebade raahaa garuu maaliif amma heerumu naan jedhan obboleeyyan 9 qaban. 9 gizee hoggaa 18 tuun ilma 2 qabdi, tuun ilma takka qabdi. Kun heerumeetiin hin bultii keessa jira. Raahan kaa giftiti zanaa jettetti itti hoggaa 20 wayin. Jedhan kaa kinoo dubbiina jammaran kaa. Raahan heerumtu. Raaha eebta ebalu heerumte. Raaha ta'e ebalu biffeen heerumte. Raaha ta'e ebalu geegawoon isii akkana. Firrike amma gara arsii qoyaa kam. Gara arsii isin dhufa. Arsiin teena duraan obboleessi abbaa eessumman obboleeyyan ta'e geegawoo horii sii kennanii mire horii hoolaa qotiyyoo saasii kennanii. Amma gizee ati biyya Arabaa jirtu yoo uffatan galaniiniif yoo birriin erginiiniif geegawoon sun illee hin jiru. Yoo iji zuurii agartanii iji zuurii mallaqa beetanii iji zuurii mallaqatti kennitanii geegawoo naabita birrii kanaan maqaa keessanii jettee birrii itti kennitee sii fidanii dhufan. Akkas ta'e dubbiin iji zuurii. Malee akka duraanii san mallaqa wala qotiyyaan tokkichi birrii meeqan? Birrii 20 way 30 way bar xiqqishu no 20 way hoolano 10 15 hoolan taadaa iji zuuriin birrii itti kenniteetiniin bichisiifatte malee mallaqa isaatiin eenyumtuu bitee siin fidu giftiti. Fakkeenya sii kana warra kee maatiin kan kee immoo fara kennan ani baweedhaan maana magriib azana jennaan ni ba'ani. Maatiin kan kee immoo maal siin jedha? Ta'e baluu geegawoo isiin qabdu. Ta'e baluu biffee meeshaan isiin qabdu. Meeshaan sun marti bar mallaqa isiitiin bitte. Wallahi lazim mallaqa ofiitiin bittee sargii daggafatte. Ati immoo mallaqa keetiin bittee sargii hin daggafatin. Mallaqa sargii hin daggafattu san wayin godhadhu. Wayin jalqabe. Nigdii wayii jalqabe. Waa dalagaa of jijjiiramuu yaale. Kan biyya alaa dalagaa turte sargii kan keetiin daggasuuf miti. Kan biyya alaa dalagaa turte meeshaa sargii keetiitiin. Yoo arsii taate ka dhufu ka sargiitti matte ka dhufu distiif isaanii si haa guurani. Ofirraa dhiisi cinqii. Distiif isaanii si haa guurani. Yoo algaa qabaatte gabbara mucaatimu algaa ni bitatta dhumate dubbii. Taan akkuma malaan jiraata akka siisa mitiitti jiraadhu. Ta'e baluu meeshaa guutuu qabdiif anti meeshaan bitin ta'e baluu yoo maraatteetiin maraatta. Ta'e baluu carqii gattee yoo maraatteetiin maraatta na hin maraattummi. Ta'e baluu of ajjeefta. Ta'e baluu yoo heerumteetiin hin baate heerumtee baata. Ta'e baluu heerumtee jiruu keessa erga seenteen booda mallaqni siin baafte sun isii seenassiisee rakkattee jaarsi isii xalaaqee beetisabatti yoo deebite atillee xalaaqamtee beetisabatti deebuu feeta. Jiruu kan kee diiguu feeta hin feetu. Kanaafuu dhiisi. Ka'e baluu meeshaa habitatu. Feetu lubbuu namaallee bittee sargii hadaggafiifattu isin hin galchu ka'e baluu. Ka'e baluu maatiin keessan isinitti kaasa. Ka'e baluu kan waan kana isinitti jedhuuf maal akka ta'e beekame. Isinitti kaasan fakkeenya ta'e baluu meeshaa akkanaa bitti ta'e baluu meeshaa akkana mana keessa bitti ta'e baluu akkas goote ta'e baluu achiin baate ta'e baluu ofiraa dhiisaa cingii kan.
waan fedhan haa gootu taayibalu of ajjees osoo ana jedhin maatiin kan taayibalu bar sargii ajaa'iba yoo heerumte taayibalu osoo ajjeefte anillee akka of ajjeesu ni feetaa jedhin haa ummaateetiin haadhateetiin obboleeyyan ta'e ta'aniiti sargii ajaa'iba yoo daggafadhu simbiloon hin heerumin qabdu biyya arabaatti dhufteemi warri biyya arabaatti dhufe sargii daggafatee heeruma sargii ajaa'ibaatiin meeshaa ajaa'ibaatiin bahuus hin jedhan warri biyya arabaatti dhufe sun ji'a torbaan booda mallaqa fitee maraatee biyya arabaatitti deebe yookaan immoo maraatee sabalaaf yookaan masjiidarra quraanatti qaraasisuuf deemaniin an akkas akka ta'u ni feetani jedhin erga bultii kiyya eegaleen booda erga heerumee mana kiyya keessa galeen booda mallaqa dhabee ijoollee tiyya hiyyummaan yoo guddisu isani feetani jasti jaarsi kiyya yoo mallaqa biyya arabaa eessa meeti kan daladi eessa goote jedhee na cinqe isinitti deebee osoo isin bira taa'e isani feetani jedhiitiin himmaatii kan kee deebee akkasitti deebisiitiin hin gaafadhu wallaalasi saniin fedhanii mire haa adabatanii sirra bakka ergaan jiruun ebalu anaaf hin taatu heerumni ebalu anaaf hin taatu sargiin ebalu anaaf hin ta'u ani endoo sargi maayyuu hin godhatina nikaa godhattanii geeffattanii sina sira'aatumaan beetasaba keessan irraa gadi ba'a halaala godhaadha nikaa godhaadha proogiraama xiqqoo qopheessa irraa gadi ba'a meeshaan isinitti haafu meeshaan isaan tiriif distii birrii 200 funaananii isinitti fidan isinitti haafu dhiisa afaanii funyaan isin aadachuu ni bitattan mallaqa keessanii bira kutaa cinqee ofirraa dhiisa namni sargii kan keenyaatu dhufe martuu maqaas nyaata bara osoo meeshaa gafiite qabaatte ta'e baluu fokkata jaarsi isii jedhan yoo jaarsi kan kee fokkate yoo jaarsi ka bareedu immoo rabbi jafeessa habaasu jaarsi siin bareeda garuu namni akkanaa kun bultiin ta'u siin jedhan yoo fokkataa fidde dubbi yoo ka mataa hin qabne fidde mataan qabu kana eessaa fidde siin jedhan akkati yoo oomishte akka waan ati mucaasan ofii keetii uumattee oomishtee dhoqqeen gootee nabseetti uumteetiniin fuudhu fiddee wayi rabbitu uume walaalati rabbitu uume kalaqallaa rabbitu kalaqee garuu fokkataa siin jedhan takkatuu bareedaa immoo bareedaa kun immoo isiin horatu jedhan ina sabaaqa biyya keenyaa tokko dhageettan namni maal naan jedha yoo jettan badee bakka isin of gattan nama dhiisaa cinqii ani maal naan jedhan raahan inuma hin heerumtu jedhanii natti maqaa baasanan dhiirrummaan isitti kalaa'ee isiin fuudhu jedhaniitiin maqaa naa baasan maaliif jennaan dhiirri tokko dhufee fillafiitii kee dhaabateetiin natti haasee taanan deebii malsi hin qabne gaafadha osoo inni dhaabatee jedhu gatee biraa taraan sila dhiiruma akkamiitu sitti dhiyaateetiin raaha si fuudhanaan jedhan dhiisa hana fuudhu baatuun jedhan hayya ani mallaqa tiyyaan gabbaree sargii mallaqa tiyyaan daggasee mana mallaqa kiyyaan ijaaree wayi kiraayii kafalee dhiira jiraachisuu mannaa leesh inde bakka lubbuun tiyya nafeetin taznaanna'u soodoree hooraa babbugaayyaa hawaasa fa jedhee ofirraa sammuutee fireeshin godhadhu kan dhiirri ji'a torba sammuutee fireeshina godhee ji'a torbaan booda jiruu tiyya gurraachise addunyaaf akiraa walitti na dabalallaqee na biraa deemu malabbaa sanaa sar dhiirri ji'a 5 gammachuu naa kennu nan barbaachisoon kan mallaqa keessan argattan dhiirri isin jaalattaniitti heerumtan gammachuu isiniin kennu isin guba maatiin asii isin guba ijoollee teenya ofii of gorsaa warri gwaaddanyaa qabdan warri nama beektan biyya arabaa jiru ofii keessanii gorsaa haa itti fayyadamu beektu itti himaa yoo biyya galte hin shawwadamin yoo biyya galte heerumuuf hin galin biyya arabaa mallaqa itti dalayde investi godhu irratti suuqii manaa bitadhu suuqii banadhu shaqata gurguradhu mana uffataa mana nyaataa bunaa wayi dalagadhu xaaradhu bakka xaaratu hin dhaabin biyya arabaatu shinti beetii dhiqaa jiraanna namarraa fagaannee jiraanna kophaa keenya jiraanna biyya keenya gallee maaltu dalagaan orge suuq badarate suuqii kana sharaa akkana asirra godhaniitiin hin dalagan hin jiru isa wadalayni maaltu eenyugaa namni ima siyaa mataksiisanillee biyya arabaatti dhuftee dalagaa kana dalayti sin jedhan biyya arabaatti dhufteetiniini gadi deebitee dalagaa kana dalayti sin jedhan gaafaati dalagaa xiqqishuu san jabeeffattee jajjabummaa kan kee itti argisiiftee dalagdee ugurgeette immoo micatti masanti dalaga mayyartuu san dalagee as ga'e erga isiituu namni jijjiirama sin jedhan erga isiituu namni waan xiqqishuuf fufnaanu tun ima jijjiirama sin jedhan ilma namaa kana sabaaqa isaanii dhagayna ilma namaa haasa'uun dhiisu fooqii ijaarii daayimandii uffadhu warqii uffadhu waan feete uffadhu waa'ee kan kee haasa'uun dhiisu ilmi namaa takkatu sabaaqa namaa dhagoo jammalaan birri yoo soo qabatte sammuu kan kee kana si zoorsisan wallaalasi abdii osoo nama jajjaba taateyyuu jajjabina keessan irraa akkana si gatuuf deeman yoo ati jajjabina sanirraa hin deebu jettee jajjabina keetitti itti fufte immoo mana raagaa dhaqaniitiin waan hin taane sitti godhan
tani qoricha si nyaachisan takki waa sitti aarsan takki ofitti dhiyeessin goddanyaa dhala ofirra fageessi. Of jaalatti isin jedhan isiin of jaalatti isiin nama hin jaalattu isiin nama hin taatu isiin keessattuu namni keenya namni biyya jiru ammas sammuun isaa hin jiru. Isin garuu warri biyya alaa turtan warri biyya arabaa dalagaa turtan warri biyya awurooppaa jirtan biyya kamuu jiraadha. Mallaqa qabaattan taatan sooshaal miidiyaa irraa barumsa hedduu fudhadha. Sabaa qannam namaa akka karoora irraa isin hin balleessin. Sabaa namaa abdii keessanirra akkana akka isin hin goone qaxxali dhaabadhu. Wallaalasi biyya arabaa hoggaa 10 turtee gad deebitee kana dalayda baga dalaga jedhin alhamdulillah rabbil alamin qaama qabda. Namni kararra ispaaltirra godaana namni ispaaltirra bulu daa'imoleen xixiqqishooleen qorri ka isaanii ta'e roobni ka isaanii ta'e aduun ka isaanii ta'e qilleensi ka isaanii ta'e beelofni ka isaanii ta'e ima jiraatan lubbuu rabbi uume haga rabbiin keessaa fudhatee sijjeesee gara akhiraa si geggeessutti namni hin ajjeesu beelli sin ajjeesu qorri sin ajjeesu roobni sin ajjeesu aduun sin ajjeesu. Ujoolleen sunuu sa'aatii 24 karamarra ciisan mana hin qaban. Roobni ka isaanii aduun ka isaanii qilleensi ka isaanii dhibeen ka isaanii beelli ka isaanii akkasumatti rabbi isaan jiraachisa qudraa isaatiin. Taadaa isin biyya arabaa dalaydanii 200,000 300,000 osoo qabaattanii waa dalaguu hin dandeettanii. Mana nyaataa xiqqishuu wayii banattanii dalaguu hin dandeettanii. Mana kiraayee guddaa miti. Mana kiraayee kireeffattanii beeksisabarraa fagaattanii beeksisabarraa baatanii gwaaddanyoota teessan ta'e heerume isin jettu gallee waliin qilee haaseentu. Obboleeyyan tante tasi jala deemte kun isin baasu kana hin dalagin intallee baluutuu bantee cufte intallee baluutuu bantee si awwaaxa'uu dide ati intala baluuti miti ati intala baluuti miti ani dhufanii raahaa akkana naan jedhan no ani intala baluuti miti raahaa qaasimi ani just jiruu kiyya eenyumtuu naan jiraatu intallee baluu kasaarteef ani hin kasaaru intallee baluu waa bantee tasaaka'eef ani banee naan tasaaka'u ta'a. Intallee baluu mana nyaataa bantee sadarkaa guddaa geetteef ani osoo isiin banteef mana nyaataa yoo bane ani akka isiin manni nyaataa sun naan guddatu ta'uu danda'a. Isinii galee kanaaf manni nyaataa si baasa ati wanti ati dalaguu feetu waan biraati sammuu kee keessa keette na baasaa na awwaaxaa mallaqatti argadhauni jettee sammuu kan kee keessa keette biyya arabaatii galtu waan biraati. Maatiin kan kee gwaaddanyoonni kan kee namni akkabaabii keetirra jiru immoo ati akka waan ati dalaguu feetu kan biraa sii fidu. Kana dalagisiin jedha. Ati jaalatteen dalaydu waan san isaaniif jecha banti si baasa jedhanii sitti kijibanii nama baay'eetu banee hin awwaaxee nama baay'eetu mallaqa guddaatti argate mana siin jedhanii gazii ati bantoo rabbi siin jenne bakka ka ati itti amante dandeettii qaba beekumsa qaba osoo wanta kana bane just itti fayyadama mallaqa ittiin argadha jijjiirama itti argadha jettee ka of amansiifte ka keessi kan kee dalaguu fedhe waan biraa ka akka dalaydu si godhan immoo waan biraa. Kanaaf ilma namaati jettee yaada kan kee hin jijjiirin ilma namaati jettee hin jiraatin ilmi namaa kun maal na gorsa maal naan jedhaa jira maaliif akka naan jedha jettee bootaa hin kenniniif ofirraa dhiisi cinqii ilma namaa nam haadha abbaan kan keetu jiru ofii jiraatan haatummaan tanteetu erga guddattee of geetteen booda jiruu kan keessi jiraatu hin dandeettu. Kana wanti jiru rahaa kawayyeemmaa ani garuu nigdii jaaladha gibrinaa jaaladha horsiisuu jaaladha hin dandeetta. Amma ati gibrinaa dalaguu barbaaddami gibrinaa horii midhaan horsiisuu feeta amma osoo galtee maatiin jedhan horii dhoqqee isaan dandeettu nyaata isaan dandeettu bishaan isaan dandeettu maaltu hojjisi cinqe suuqii moo'ii banatteen teettu siin jedhan ati suuqii banatu suuqii irraa dalaguu hin beektu